Kabajamtoota daawwattoota keenyaa irra deebi'uudhaan baga ayyaana bara haaraa 2013 nagaadhaan geessan isiniin jenna. Barri kun bara nagaa kan badhaadhinaa kan waan yaaddan itti argattan akkasumas kan karoorfattan ittiin fiixaan baafattan isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Ammas keessummaa kabiraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan koo Faaya Feenet, dizaayinara intarnaashinaal Feenet Indaalaati. Feenet baga bara haaraa geesse. Amiin abuuko baga walumaan geenya baga geesseet. Gara keenya dhuftes. Galatoomii baay'ee baga nagaan. Shogaa giifti koo mee barri haaraa maal fakkaata? Barri haaraa baay'ee namatti tola. Yeroo hunda haamileedhaan ayyaanaatti kabajju keessaa isa kana. Ayyaana biraarraa kan isa adda isa godhu inni barri haaraa. Haamilee haaraan, miira haaraan, karooraan baay'ee motiveet taatee ayyaana kabajuudha. Ayyaanota biroo keessaa jechuudha. Ispeeshaalii akkasii sagantaa baasuu karoora baafachuudhaan bara dhufutti bara kanatti maal hojjechuun qaba bara ofumaa irra ga'uun qaba jettee sagantaa ittiin baafattu waan ta'eef barri haaraa baay'ee haamilee kan namatti toluudha. Wanna haaraaf kakaata. Baay'ee namatti tola. Mee gara ogummaa dizaayinii kanaatti akkamittiin dhufte? Daa'imummaa koorraa kaasee hojii kanaan wal qabatee moodeelingii irratti akkan hojjedhu maatiin kootiif hiriyoonni koo baay'ee haamilee naa kennaa turanii anis amma tokko irratti hirmaadheen ture. Garuu moodeelingiidhaan deemu hamma sana fedhii hin qabu ture. Wal dorgommiiwwan adda addaa irratti dorgomee tokkoffaa baheen ture. Garuu miirri ani isaaf qabu gaarii miti jechuun amma san motiveet nan go'a amma san nan kakaasu akka isa kanaatti jechuudha. Moodeelingii caalaa uffata achirratti uffatamu sana uffata ijoolleen uffatu uffata naan uffadhu sana osoo naan tooshee osoo naan hojjedhee isa yaada ture jechuudha. Kanaaf dream journaliin qaba kaayyoo koo kanarratti ani akkas ta'uun barbaada iddoo akkasii ga'uun qaba jedhee kanan barreeffadhu qaba. Yeroo hunda kana faashin dizaayinii irratti hojjechuudha. Ijoollummaa kootii kan dhufe ta'us garuu hordoffii isaa hin qabu ture. Biizinasii biraa keessan ture, barumsa irran ture. Faashin dizaayinii keessaa koo jiraatu malee naman akkas moodeelii kaawwadhee isa kanarraa akkasaatti hojjechuun qaba akkasaatti kaayyeffadhee hojjechuun qaba kanan jedhu nama nan argeen ka'een jiru ofuma koon ka'een ergan barumsa jalqabeen boodaadha hordofuu kanan jalqabee namoota biroollee jechuudha. Sana kanarraan ka'ee of garasti. Ogummaa kana kan argatte barumsaanii jechuudha. Barumsaanii inni guddaan carraaqiin kan keeti kan dhuunfaa keetiitti by the way hojii kamiirrattuu certified ta'een jira amma akka addunyaa certificateetti argadheen jira certificate addunyaa irratti socho'uu danda'u. Isa qofa osoo hin ta'in onlaayiniin hin baradha. Fashion dizaayinii fi digital marketingii online certificate ni qaba. Ammas barachaa jira barumsa dhaabuu hin barbaadu isa kana waa'ee fashion dizaayinii irratti kan jiruun irra caala barachuun barbaadu. Kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiiwwan guguddoo irra seenee barachuun hin barbaada. Maaliif isa kana guddisuun barbaada. Ispeeshaalii aadaa kuush kan maatii kuush qaroomina kuush yoo ilaaltu duubatti deebitee yoo ilaaltu dhugaa kumaaf namni duuba wayii deemtee ilaaltu uffannaan isaanii rifeensi isaanii haalli jiruu isaanii yoo ilaaltu qaroomina guddaadha. Kanaaf kuni maarketii guddaadha biyya keenyaafis yoo ta'e jechuudha. Kanaaf isa kanarratti qo'achaa jira amma fuulduratti waan guddaa yaadan jira kanuma. Namoonni baay'een otoon akkashii dizaayinara ta'ee otoon akkashiitti ogummaa kana beekee otoon akka beeluutti ta'ee jedhan amma dizaayinara ta'uudhaaf maali ulaagaan barbaachisu? Dizaayinara ta'uudhaaf jalqaba fedhiidha. Fedhiin qabdu taanaan dizaayinara ta'uu barbaadde akkasumaan qarshii isaa ilaaltee namni waan godheef ilaaltee keessa gatte hojii baay'ee nama nuffisiisudha. Fedhii isaa qabaatte garuu guyyaa guyyaan baraa deemta. Ani amma kana haamilee duraan fedhii isaati malee haamilee amma kana hin qabu. Garuu innaan baradhu baay'ee haamilee natti toraa ture. Barumsa mara osoo hin jiruun barsiisaan keenya uffata saayizii xiqqaadhaan ture kan hojjechaa turre. Ani garuu ofiif uffata hojjetaa ture. Innaan baradhu uffata mokootiin gabaarraa uffata bittinnaa bitee ofii kootiin uffachaa ture jechuudha. Kanaaf fedhiidha kan barbaachisu jalqaba. Eenyu kanatti ogummaa kanatti galuudhaaf fedhii yoo qabaatte amma immoo yeroo baay'ee salphaa waan ta'eef mana barumsaallee deemuun kolleejii galuunillee si barbaachisuu dhiisuu danda'a sartifikeetta isaa barbaadde malee onlaayinii irra teessee waan baay'ee barachuu dandeessa. Salphaadha wanni hundumtu amma. Tole gaafeenoo mee garaagarummaan wayaa aadaa Oromoo isa tipikaal aadaa isaa duudhaa isaa eeggatee jiruu fi inni faashiniidhaan yookiin dizaayiniidhaan hojjetan garaagarummaan isaanii maaliin? Normaalii tokkuma garuu baay'ee garaagarummaa qaba. Tokko kan godhu uffannaa ta'uu isaaniiti
garaagarummaan isaanii immoo aadaan bara baraan sanuma. Aadaan immoo seera mataa isaa qabaata. Dallaa wayii qaba. Dallaa san keessaa bahuu hin dandeessu aadaa. San keessaa baataana safuu cabsite akka aadaatti jechuudha. Faashiniin garuu dallaa waan jedhamu hin qabu. Akka feetedha. Jijjiiramaan. Uffanni kun uffanni amma asirra uffatte kun waggaa lamaan har'aa hin jiru. Faashiniin isaa hin darba. Yeroon isaa itti darba. Aadaan ittiin darbu. Bara baraan waggaa waggaadhaan dhalootaaf kan dabarsaa deemtudha aadaan. Faashiniin garuu maybe yoo baay'ee ture ji'a. Yoo baay'ee ture waggaa. Akkas akkuma uffannaa isaatti guyyaa tokkoof kan uffattu jira. Guyyaa lamaaf kan uffattu jira. Kan daangeffamedha aadaan. Faashiniin garuu umtuu isa hin daangessu. Cufaayyuu seerri faashin diizaayinii maal jedhaanii kan jiru san cabsuudha. Seera jiru cabsi jedha. Seera uffannaa jiru cabsuu qabdaan. Seera sanaan deemuu taanaan faashin diizaayinii irra turuu hin dandeessu. Oromoo wanta haaraa kalaquu hin dandeessu. Aadaan kan jirudha. Faashin diizaayiniin garuu yeroo yeroodhaan waan addaa kalaquu qabda. Waan addaa ilaaluu qabdaan. Tole gamee amma mee sadarkaan diizaayinii wayaa aadaa Oromoo maalirra jirame? Amma fakkeenyaaf akka baay'ina sabichaatti akka bal'ina lafichaatti deemeera jetta babal'ateera guddateera jetta jiru miti amma ogeessonni kanneen biroos ni jiru amma mee ammam hojjetameera jetta itti qooftee taate mee Guguma gaafii nama kaaste gaafii baay'ee barbaachisaa fi gaafii normaalii garuu akka biyya keessatti homaa hin jennu amma homaa hin jedhu jechuun sagantaa adda addaa irratti nama tokkos ta'u nama lamas ta'u uffatee ni deeman. Garuu uffanni aadaa Oromoo amma natti hafuu hin qabu. Akkuma jetti amma akka baay'ina aadaatiin, baay'ina uummataatiin diizaayineroonni nuti qabnullee baay'ee muraasa. Nama 5-6 diizaayineroonni faashin diizaayinii baratanii kan galan baay'ee muraasa. Irri caallumaan warra moodifaayi godhan fakkeenyaaf uffata faranjii ilaalte isa moodifaayi gootee dhiyeessu kuula abbaa gadaatti dabaltee dhiyeessu warra akkasiitu baay'atu waan ta'eef diizaayinii mataa isaanii kalaqanii kan hojjetan diizaayineroota baay'ee muraasa qabu. Garuu riisorsiin nuti irra teenyee jirru kan dubbatamu miti. Kanaaf diizaayineroota baay'ee horachuu qabnaani ijoolleen barachuu qabu. Kanatti ufnee baay'ee guddisuu qabna isa kana kan jiru eenyuun qabaani akka biyyaatti homaa hin jennu. Akka addunyaatti garuu dorgommii keessa yoo galuu ulfaata baay'ee. Akkuma biyyaatti iyyuu yoo ilaalte uffata aadaa Oromoo Oromoodhaan ala namni biraan uffatu si galeera miti. Maaliif garuu? Amma nuti garuu uffisuu jalqabneerra. Normaalii anama gara hojii kanatti ergan galee eebbifamee ergan hojii kana eegalee reefu baatee 5 ji'a guuta. Ji'a jaffaa kootirra jira. Uffachuu jalqabanii jiru. Namni biraallee jechuudha. Kaayyoon koo inni guddaan faayifee baay'ee kaayeffatee kan ka'e ismaa inni dirqama Oromoo qofaa miti uffata aadaa Oromoo uffachuu kan qabu. Uffata aadaa Oromoo uffachuu kan qabu, adiin uffachuu qabaanii gurraacha uffachuu qabu. Isa kanaaf immoo yeroo baay'ee eegullee hin qabnu. Ati waan bareeda kwaalitii qabu eessite taanaan namni kamiyyuu feesirraa fudhata. Sanaaf qophoofneerraa. Kanaaf asin jee faashin diizaayinii saayinsii addaati waan ta'eef namoonni baratanii kanaan galuu qabu. Moodifaayoo gootee eenyus hin godhu. Kanaaf maaliif hin uffatamne kwaalitii hin qabu uffanni baay'ee agartu kun fiinishingiin isaa, hodhaan isaa, halluun isaa irra deddeebi'ama baay'ee irra deddeebi'a. Halluuma irra deddeebi'aa tokkotu hojjetama bara baraan jechuudha. Kanaaf inni kun jijjiiramuu qaba. Abaaboo irratti uffata tokko argee, feenetii irratti uffata tokko argee, manni kun guutuu uffata tokko uffata taanaan amma sana atiraaktiivisiin godhu. Already aadaa amarra jirra gara faashiniitti hin galle garuu baay'ee nu hafa. Baay'ee nu hafa. Akka addunyaatti sochoona. Akka addunyaatti sochoona. Amma diizaayineroota baay'ee qabaachuu baannus ijoolleen jalaa ofaa jiran jiru itti fufuu qabna. Baay'ee gaariidha. Garuu faashinii fi aadaan walitti bu'aa? Walitti bu'ee baay'ee walitti bu'a. Akkuma sila siin jedhee aadaan safuu qaba. Faashiniin seera hin qabu. Homaa seera hin qabu. Akka barbaadde. Namoonni adda addaa uffatanii waan fe'isiin jechuu danda'u. Faashiniin akka nama dhuunfaatti. Aadaan akka uummataatti. Uffatuma aadaa sana faashineessitee jechuudha. Isuma hammayyeessuu hin dandeessa. Isarraa waa fudhachuu dandeessa. Kuula isaa fayyadamuu dandeessa. Garuu tokko jechuun hin danda'amu. Walitti fiduun hin danda'amu. Baay'ee garaagarummaa qabuun. Feenet
haala amma irra jirtuun baay'ee uffata baay'ee babbareedaa kan hojjetaa jirtu. Dhugaa baay'ee jaalladheera. Kan koo qofa otoo hin ta'in warri modeelonni kan uffatanii kan as jiran illee baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee jaalladhe baay'ee bareedaadha. Mee waggaa 10 booda feenee eessatti eegna? Eessatti argina? Waaqni achiin nuun haa gahuuti. Waggaa 10 irraa Dream Journal koorratti akkan barreessetti normally kaayeffadhes kan hojjechuu akka addunyaatti by the way nuyi addunyaa keessa jirra waan ta'eef yoo hojjennus yoo kaayeffannus guddisuu kana baay'ee natti tola. Bal'istee ilaaluu qabda. Bal'iseen ilaala. Waggaa 10 irraa isteejiiwwan addunyaa irratti isteejiiwwan jira jedhan uffata aadaa Oromoo ilaaluudhaaf namoonni akka ariifataniin barbaada. Isteejiiwwan addunyaa guddoo jiruuni fashion design irratti gareedhaan calbaasiiwwan adda addaa ba'e kan irratti hirmaattu jira. Isarratti hirmaachuun hin barbaada. Uffata aadaa koo qabadhee jiraniin deemanii awaaddiiwwan guguddoon jiru addunyaa irratti kan beekaman. Isaan sanaaf aktaroota biyya alaatiif kan biyya keessaatiifis kan biyya alaatiifis red carpet irratti ta'a badhaasawwan adda addaa irratti ta'uu danda'anii isarratti uffisuun barbaada. Nama kamiifiyyuu normally ammas abbaan fee osoo gara faaya feenetti dhufee uffataa fi diizaayinii gahaa qabna. Mana keessa display kan goonee kan ol keenya homtuu hin jiru ka biraarraa uffanni namoonni baay'ee uffanni meerri uffanni keessa manaa jedhuuni uffata display goonee homtuu hin jiru mana keessa. Uffanni qophaa'ee uffatamuu qaba malee taa'uu hin qabu. Jechuun mana keenya osoo uftee uffata 50 illee guutuu dhiisuu danda'a mana keenya keessa kan jiru by the way na uffata akkas hin tarreessinu nuti namni akkuma ufeen akka fedhii isaati ni qopheessina special case yoo qabaate jechuudha. Sana haala ho'i ta'e garuu diizaayinii goonee kan ol keenya jira. Diizaayinii 10,000 ol diizaayinii ta'ee kan lafa taa'ee jiraani. Kanaaf gara kaampaanii keenyatti namni abbaa fi osoo ofe ni keessummeessina. Kanaaf sadarkaa addunyaa irratti namoota beekamoos ta'ee namoota fedhii kana qabaataniif bara waggaa har'aa ni uwwisna. Sababni isaas aadaa ani qabu aadaa boonsaadha. Aadaa baay'ee miidhagaadha. Baay'ee attraaktiiviidhaas. Baay'ee attraaktiiviidha. Na uummanni nuti qabnus bal'aadha. Kanuma kanaan ol qabannee addunyaa irratti waggaa 10 irraa isteejii guddaa irratti na eegi bakka guddaa irratti na eegi homaa hin shakkiin ministeeronni biyya keessaa qofa osoo hin ta'in kan biyya alaa uffata keenya ni uffatu. Addunyaa irratti akkuma fiigichaan beekamnetti addunyaa irratti sirna gadaa kennine akkuma ittiin bulaa jiran kanatti addunyaan ittiin bulaa jirtu kanatti addunyaa irratti uffanni aadaa Oromoo ni uffatama. Kanaaf immoo homaa hin shakkiin. Galatoomii guddaa galatoomii. Amma gaa namoonni daawwattoonni keenya jechuudha. Yoo suura dhufanii wayyaa aadaa barbaannaa sin jedhan teessoon keessame. Amma labuuttan argama yeroo suuqiin koo jalqabaachitti banadhe yeroof kanan jiru achiidha. Labuu muuziqaa beek jedhama Habtaam Seentarii irra jira. Achira darbii lamaffaarran jira Habtaam Seentar. Oo barbaadan immoo peejiin koos jira Faaya Feenet kan jedhu kan kan jedhu jiraani achirattis Instagram irratti maqaa kootiin galanii Facebook irratti maqaan kootiin galanii order gochuu danda'u. Namoonni hedduun amma asirratti kanan kaasuu barbaadu namoonni hedduun Facebook irratti fa'aa Instagram irratti diizaayinaa ergi jedhuuni. Asumaan dhifama gaafachuun barbaada ani diizaayinii hin ergu gara kaampaanii keenya dhufanii achumatti ilaalanii filatanii yaada isaanii hubannee sagantaa isaan qaban hubannee akkasiin keessummeessina malee diizaayinii akkas dijitaaleen irratti erguun baay'ee ulfaataadha. Ogummaallee wal jalaa fudhachuun jira walii eenyu jechuun jira nama wal jalaa hatuun ni jira waan ta'eef nama amanii. Hojjettee by the way ati hojjettee uffanni kee sirraa arganii namoonni hojjetan bareeda. Osoo atiin hojjetiin garuu namni biroo hojjete xiqqoo hamileedhaafis gaarii miti. Yaa in gurguramas waan ta'eef namoonni ufanii diizaayinii bituu hin danda'u nu bira. Uffata qofa osoo hin ta'in warra diizaayinii warri barbaadan biratti hojjechiisuu hin barbaanne diizaayiniin gurgurraaf. Kanaaf biizinasii waan ta'eef hin danda'u. Egaa guddaa galatoomii dhaamsi yookiin ergaan qabdu yoo jiraate. Ergaan ani qabumaa inni ispeeshaalii dargaggootaaf ijoolleedhaaf dhaamsinanii dhaamuu barbaadumaa inni fedhii keenya irratti fokusaa goone hundi keenya iyyuu jechuudha. Wanti nuti barbaannu irratti, wanti nuti jaalannu irratti, akkasumas wanti nuti jibbinu irratti. Kan jibbitu sanoo beekte waan jaalattu hin beekta jechuudha. Kan jaalattu sanoo beekte wanta ati hin barbaanne san ni beekta jechuudha. Kanaafuu isa kana irratti fokus goone
hojii jaalannu irratti ani biizinasii biraarran ture biizinasii sanarraa galii argachuu ni danda'a gammaduu ni danda'a garuu wanti satisfaction kan jettu wayii jirami si gammachiisa ganama innaa algaarraa innaa kaatu sireerraa innaa kaatu akkasiin nuffaa kaata taanaan hojii sun kan keeti miti ganama innaa kaatu baay'ee motiveet taatee ka'uu qabda algaa keerraa hojii jaalatti yoo ta'e na hojii kee hojjettu baay'ee motiveet taatee hojjechuu qabda kun immoo jaalala hojii keetitti kan agarsiisu kanaaf namni kamiyyuu hojii jaalatu hojjechuu qabaanii jireenyi itti fufan jedha. Galatoomi giiftii koo ulfaadhu nuunis akkanitti nu miidhagsitee ayyaanas keessumaa keenya taatee waan nu waliin dabarsiteef guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiilee keenya qopheeffannee dhufne tokko lama jennee isin biraan geenyee xumurree jirra. Ayyaanni kun ayyaana nagaa kan milkii isiniif haa ta'u barri kunis immoo bara nagaa fi milkii kan waan yaaddan itti guuttattan waan immoo hawwitanis itti argattan isiniif haa ta'u isiniin jecha qophii bashannanaa addaa kana qubee istuudiyoo fi Prime Media waliin ta'uudhaan isiniif qopheessan asuma irratti xumurreerra. Ayyaanni ayyaana nagaa isiniif haa ta'u barri dhuftus bara milkii isiniif haa ta'u qophiilee bashannanaa afanii waliin turtii gaarii isiniin jecha nagaatti.